Egaa hordoftoota kiyyaaf viidiyoon kiyya har'aa waa'ee maakeetii jechuudha. Waa'ee maakii gabaabduudha. Ani kun amma namoonni tokko ajandaan amma kadeemaa jiru duraanii ajandaan kan namoota biraati amma waa'ee maakeetii fi waa'ee haadha faaxatii jechuudha. Ajandaan kasamoona kana deemaa jiru. Jarri kun lamaanii halaala wal fuudhan. Haraaman osoo hin taane halaala wal fuudhanii maashaallah namoota miidiyaa irratti wal leellisaa ture keessa namoota miidiyaa irratti wal faarsaa ture keessa ijoollee tana lamaanii maashaallah rabbi waliin haa bulchu waliin umrii haa dheeressu. Namoonni tokko arraba dheeratutu jira, namoonni tokko inaafutu jira. Ani akka kiyyatti inaafa malee nama bultii halaala ijaarate akka fedhan yoo ta'an akka fedhan yoo miidiyaa kanarratti ta'an har'a ijoolleen kuni wal jaalatanii bultii halaalatiin nikaa wal hidhatanii cidha godhatanii wal fuudhanii jechuudha. Maashaallah rabbi waliin isaan haa bulchu hanga umrii dheerinaa jenna waanyoo isaanii hin qabnu maashaallah tabaarakallah. Maaliif namoonni inaaftan kuni osoo haga san bultii ijaarratanii laayif irraa wal leellistanii tiktook irraa wal leellistanii waa mara wanni jettanii akira wal quban qabdanii yoo inaaftanii osoo wal fuutanii bultii ijaarrattanii jedhaani. Kanaafuu ijoolleen tuni karaa halaalati waan bultii ijaarrattee fi wanni irratti duultan takka illee hin jiru. Maashaallah tabaarakallah. Osoo namni marti akkanatti bultii ijaarratee jiraatee das nama jedhaa jechuudha. Maaliif gabaabduu taatee dheertuu taatee maal godhu eddan uumama rabbiin namaa kenne kaan gabaabsee kaan dheeressee rabbiin uumama adda addaa namaa kenne kaan gurraachessee kaan diimessee kaan fokkisee kaan bareechise kuni uumama rabbiiti. Amma rabbiin wallaalee tokko gabaabaa godhee tokko dheeraa godhe uumama rabbiin namaa kenne malee waan abbaan ofii tolfatu miti gabaabbinis dheerinnis jechuudha. Kanaafuu irratti hin duulina jechuu barbaadeeti. Maashaallah irraa jedha rabbi waliin haa bulchu wajjin haa tursiisu rabbi umrii dheeraa wajjin haa tursiisu. Maashaallah tabaarakallah jechuun wayyaa wajjin horaa bulaa wajjin hin dulooma jedhanii du'aayii godhaniif malee maakiin gabaabduu ibsishaan dheeraa maakiin gabaabduu maal jechuudha kun gabaabbattee dheerate abbaa lamaantu wal jaalate abbaaf ta'e haadhaa ta'e isin maaltu isin rakkise jechuudha. Tokko takka illee hin jirtin waan saalfanne jechuudha miidiyaa irratti arrabumaa fi dhiyaatu jechuudha nama arrabsu waan saalfanne tokkoffaa akka daangaa rabbii keessaa baate hayaa rabbii keessaa baate lammaffaa akka ulamaa'iin miidiyaa irra jiru namoonni gurguddaa miidiyaa irra jiru maan naan jedhan tan jenne jechuudha. Kanaafuu ofii bultii ofii tuqubaan qabneetu ta'e yookaan bultii ofii hiite ta'e yookaan heeruma taasisaa kutatte jechuudha nama arrabsitu jechuudha. Nama arrabsu sirrii miti. Namni walii ta'e wal fuudhee wal jaalatee wal fuudhee rabbi waliin haa bulchu. Kanaafi egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne hundumti keessanuu hedduu naaf galatooma. Warroonni hanga mana daawwattan maatiin hafsatan galatooma amallee laayikii sheer godha. Warroonni haaraa taatanillee weelkaam mana dhufu baga nagaan dhuftanii seenaa sabskiraabii laayikii sheer godha isin jedha. Viidiyoon kee karraa waa'ee maakii ibsishaati. Irratti ajandaa irratti duulamaa jiru kana bultii namni yoo ijaarate halaalan ijaarate maashaallah irraa jechuutu bareeda rabbi waliin irra haa bulchu jechuutu irraa bareeda. Ijoolleen tun lamaan walirraa bareeddii wal jaallattee karaa halaalatiin wal fuutee rabbi waliin haa bulchu jecha magaarii nama dhaamutu caala nama heerumee karaa halaalatiin bultii ijaaratellee arraba barbaachisa. Kawaa balleessu silaa hin arrabsanii kamaa balleessu sanuu qabanii gorsan malee hin arrabsanii. Haa ta'u ka seeran bultii halaalaa ijaarate kana mee maal godhi jettanii gabaabbiin illee karabbiin namaa kenne dheerinni illee karabbiin namaa kenne jechuudha. Namni ofii of dheeressee ofii of gabaabsu hin jiru. Kanaafi jechuma gaarii osoo waliin jedhanii bareeda walitti duuluun barbaachisaa miti. Haadha faatallee isiin fedha heerumaa hin qabdu
namoonni ka arrabse ani beeku yeroo hedduu ani laayivii tiktook illee seenu gisee takka takka dhageeffadha malee laayivii tiktook hin seenu jechuudha. Mashquula natti hin tolu. Kanaafuu osoo natti tolellee gisee laayivii taa'ee dhageeffadhu hin qabu jechuudha. Biiziidha. Isiin heeruma hin barbaaddu fedha isiitii namoonni gariin yaa rabbi haadha faaxatii jaarsa baasii jedhanii gariin immoo hin arrabsa. Eega isiin jaarsa hin barbaanne dhiisa akka feete haa taatu barbaaddu heerumtu barbaaddu hadhiistu sun mirga abbaati. Amma namni martuu anillee fakkeenya mataa kiyyaa yaada kenna akka yaada kiyyaatitti haga laaltee xiqqatti guddatti hawwitu dubartii ta'ee ilmi namaa osoo bultii ijaaratee bareeda yoo hin barbaadin immoo dirqama miti jechuudha. Akkanatti illee jiraatu fedha qabdi isiin akka fedha mirga isiiti jechuudha. Maaliif namni hanguma jaalala qabu hanguma isii yaadu san yaa rabbi haadha faaxillee jaarsa baasii jedhee jaarsa kenniif jedhee yaada malee sun mirga isiiti. Mirga abbaatii ka barbaade heerumu kan barbaanne immoo taa'u sun mirga isiiti. Kanaafuu maakii gabaabduu jettanii arrabsitanii santu nama gaarrama. Nama arrabsuun sirrii miti. Arrabnama faayidaan takka illee hin qabu. Yooma waan gaarii walii dhaama wayya waan hunda rabbitu namaa kenna waan rabbi keessa galuun sirriidha miti. Boru namni heerumee yookaan bultii ijaarate ka dhiirallee yoo ta'e niitii fuudhee ka dubartiillee yoo taate heerumte ilma akkamii akka dhalu hin beekamu jechuudha. Kanaafuu gabaabinni illee ka rabbi namaa kenne dheerinni illee ka rabbi namaa kenne bareedinni illee ka rabbi namaa kenne fokkinni